Isin qabdan dhalaantum mana keessan dhufteeti yaa'ii goote saa haqani qabdan garuu bakki sin duraa badiin seente maali beeta bakkuma gartee dhalaatana sila akka gaariitti tumtanii namni sin gaafatu hin jiru warra viidiyoolee warra marta rakkoon qabu bakki itti sin badii qabdan dhalaa san gartee qaama qullaa Yoolleen sun amma bakka gartee hamatamiin jalsan illee ni balleessan jechuu hamatamiin maal jechuudha mushaawaraan achii nama fuudhame malee hamatamiin waan akkanaa keessallee hin jiru amma achirratti. Dhugaa yoo dubbanne hamatamiin waan tara keessa inuma harkan qabullee illee beekulle jechuu hamatamiin wallaahi dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Amma gaaddisaa rakkoo isaa ni qabdaati eenyu rooba. Roobaan qabamee jira maneedhaa jiraati lakkoomsa isaan qabu. Gaaddisaa hoo? Sirran fidaa muummatta hunoo. Haa manarra fidiyaa. Asirratti. Aye. Please wait. You are on hold. Shabakaan maaliif nabaasaa hin beekne shabakaan nabaasaa jira dhaggeeffadhaa akkanumatti mucaan kan dhufaa jira roobaanis dhufaa jira. Qadartuu keessa jiraati dubbisee qadartuu keessa jira waan guyyaa san ta'e. Eenyu roobaa fidde eenyu roobaadha kun moo gaaddisa? Halloo gaaddisa. Ooyee kadar akkami. Nagee fayyaadha. Yaa boo gaaddisa maaluma taatanii akkana garaa jabaattanii waan akkana hojjetan billaaleek. Aboo kadar keenya meetu dubbii bara namni dhugaa jirtu bira mallaa dubbatanii jiran dhugaa jirtu bira sobon dubbatanii jiran. Facebook ni qabdaati gaaddisa. Ni qabee. Firendummaa walii qabna. Ni qabnee walitti. Mee hayi naan jeesumaan haasawaa eega. Okay dhaabbannu. Liifirraan jira beetee gaaddisa. Okay kana bara naa Gaaddisa an siin beeka abdii kan leeyoon beeku baadde siin beeka gaaddisa sii galtee wal beeyna garuu gaaddisaatu waan akkanaa godhe yoo gizee jiran wallaahi laazim hedduu takka nama dhageema sii galtee. Aboo kadar keenya akkamiin beektaa? Namni kun namni ijoollee kana namni magaalaa kana keessatti abbaan fedheef kabajaanan kabajii gadee namni tokko fayyaa nagaa lafaa urgee akkana nama hin godhu beeke. Dhuga bar akka fedhe yoo ta'e sarara dhalaan tun dhalaadhaan ta dhalaate sii galtee. Har'a obboleettii takka jaartii yoo namni akkana godhe. Taphattoonni kun irratti waan namaan gadi hedduu jira. Manatti itti naqanii jaartii yoo kumaan kun manatti itti deemee. Lakki amma waan jiraa hunda naa himee jira abdii. Waan jiraa hunda naa himee jira. Dhalaan mana dhufe dhalaa yoo mana dhuftellee yoo waan feete gootellee maan hin cafaqina. Maa dubrummaa irraan fudhatina. Maa akka feeten hin godhina. Maaliifii fi dhalaa tana qullaa qaama isaalaa isaanii. Maaliif baaftanii irraa martan viidiyoo kanoo maaliif namatti ergitan? Viidiyoo nuumi noorra gadoo dhiisnee warri namatti ergite nuumi viidiyoo mucuma isii jaalatuutu fuudhee deemmatee malee viidiyoo nu argin jirtu. Eenyu kan isii jaalatu? Eenyu mucaa manidhaa jiru kana? Nasruu? Nasruu kan mana hidhaa jiru kana malee isii jaalatu viidiyoo isii kan keessa jirtu shiraayi kan. Mee Facebook keetiin wanni naan jii live irraan jira mee naa seeni Facebook aan naa seeni mee? Okay. Online jirtaami? Okay, obviously. Ilaha illallah. Eenyu jaa Facebook ni kee maqaan isaa? Yalla haadhi gaafate. Dabiika haadhi gaafate haadhi iskaayee. Mee na jala seeni mee seenuun dindeessu na jala eenyu jaa maqaan kee? Gaahoo roofatu. Gaahoo roofatu. Mee duba gaahoo. Adan. Haala niin dhagee. Setti ergeesan jiraati Abdii Ibrahim kajeelsan. Mee Abdii Ibrahim duba mee Abdii Ibrahim kajau. Liif akkaan sinu jiru naa agartaati. Abdii Ibrahim. Abdii Ibrahim mee natti ergite jirtaa? No, lakkoofsa tokko godhee sitti ergaa jira la. Abdii Ibrahim. Roozaa Charchar. Abdii Ibrahim dhufni hanga ammaa. Abdii Ibrahim. Amma sitti jirtaa? Liif irraan jiree amma. Awus lawaan kana liibirra kaasoo baatee biqilaan haasii osoo odoo baatee irra bareedaa ture. Namni waan nyaata waliin gaggaabu jira ni beektaa? Ayyee. Bituu sababa yookiin ijoollee kana mana itti beeknee maamila kan nurraa nyaachaa turanii maturees waan adda addaa haasoo jiran. Ija waan akkanaaf waan qabnu.
يوم أكبر وياخي قدر نبي تريشون جنيه جودة سنين لك وإنت لك سنين لما وصلنا كتروه أن نتعيه كما لما لما eh dhuga أجي جودة أنا أكا والله بكلا رياء ورسي جيجي وقوان سجابنا كما لما لما رياء بكلا أنا تطولو سنين مكريش لكن كام فرياء في سنين يوم مالك خليني مالك مالك إنسان رأيك ولو مانو جبين لما قالت يعني كوسو تبي جودة أنا قلني ولد على سنين تطوبان كوسو جورابر gaaddisa nin dhagee dhageessaa miti maamme hayyee as fidi maammees maammeen qabneedhaa jiru sanii as keessa jira taji feesbuuk maaliif naaf hin dhufuu dadhabdan isin خلاص كان جي فيسبوك التديسيتي اما كغون سنيما وان كان كليسا غبره تاساو ديفنيتي كليسا راغبو فنيتي irratenya so ne la ko saka san kana mi ninka bala ko saka san kana mi aye 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 amma guguyo akama guguma devide akama guguma wajh mubarak mustafari rotti na kunjiru wadi bigetan akama gudumma bariyoti ibiti amma wani brand jirtu dala tara takaisin fotoyin kha gorottani jarti gorochu dabar wala maratani baramesen jarti rabbi ko faron jarti ka badda dala isin akana gotan gana enyuti hajamame haya dala won tilala mitilo ala bonda tigalu tirawani dala yalanne tum de wala gumma dani letum tinde barna dhaggeeffadhu abdii khiyya أنا قاعد أقول ها أنا قاعد أسأل كم نبيته هاي قاعد تسأل وليت أنا وليت شيء ها وليت أنا وليت شيء إنه وليت كلام هاي بس نجوات وأنا بتعمل ما تشترك بس كده يوم في موضوع ما يمكن كفيفني مدير ولا ما يمكن مدير هذا كيف يمكن أنا أقول هو أبغى ميسي وهو بيشارك شارك كده بعدين أكيد يوم شارك أنا ما تقول لك كده بعدين شباب يقول موضوع ما تقول لك كذا كفر غيره كورونا ده أنكم أنا ليه ما تبغى وتر كم كان هو بعدين هاي دركم كمي وانا كنا قلت النجادسة كم يا فاينا كنا تربص دادو بالله عليك هاي دلاتنا يوجا فيتني تمتني هي تاني تكان سواقة تيامتن لا نديمتي قرو كلها باس نتوسي في الرفرماتا بر اسم باستاني وان كان يكا كان راوتان بالله عليك ميسن اسني المان أرمودا دالا غندخ سني دالا بيته سني دالا فا أرمو جاسوتان دالا غندخ سني قاعد ساران فا ولي غند ما كان بيقولتي جزء وانا كنا قوتن رب سداد دوتي مي رب سداد دوتي أفاني في نطلتي مي جولتين رب سداد أبو بجيبه بلّيسني ممكن بلّيسني خلني إشاري نما تدلا شكلان ديجا أدر كرجما بيجي فيديو تنايو دلائتني نمني براج مستاج مستوى فيديو نساني كتبار تنا برجع تربان تنا كذا ومبان नहीं करते मैं वीडियो जोड़ले तनाज amma ala kulli ala askubbata hasoyne furmanin jiru gateenye tirra hasoyne tilala ka furmata akasi la kosa sanin kalbada wala garra ayena ge bula ayena get uff la ilaha illallah الو وعليكم السلام الو السلام عليكم ابو ساينو جينا ساو جرا بر كوان كابو الي فران جرا نسرو الو ايان دغا
أبسي فيصل كسمت أيد بنصر ما يته اوكي إيه من إيرا جرته لو قولي سجل الخاص حكنا من دايو نصرو لسه سجله ولنكو يا أخي هذا أبوه هذا لا نصرو خلاص لا جلا ونين نوغلت جرتي قد زادوا بفده نين دقي برا أروميان تو نصرو جالتي سبب نصرو مناسون ديتي أيه 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 قدر قدر لما دولتين زيد قال ما دي بس اوكي لما اسكت بدولتين اوكي أيه أيه نصرو وانت نخيصة واني هندي زامن نوغالي جرا سببني واني خنتتي مكاخي عطاو ملي وانت نخيصة أكاتر كان كبا الناس نوغالي جرا تنخيصة أتباي ورمون انتي سبيتي كل دا جولين أمو إسان بديتي إنيا فنفرطنا يتشاجراني بدينا كانت تيمتي إسان يكاما نبينا من راجرته bara ammoo wanni maqaan kee dhufe maali beeta wanni maqaan kee dhufe siimu nasru sababni oromiyaa mana sun dhayteef sababa nasruuti nasruu jaalatti dhalaa biraatu itti jira waan ja'amu bara waan biraatti miti barate obboleetti nasruutu fiidiyoo kana ergee bar fiidiyoo baasanuu isaan yakki isaanii osoo fiidiyoon kun yoo marame malee wayi gabbaa isaanii maree miti kan itti gaafatame isaaniif furata kana keessaati waa takka hin qabdu waa takka itti yaadiniiti bira kuti tatanaa bira kuti isaan ammoo na dhagaye sanii wal gaafata gartee isinii wal saahiba isinii wal gaafata tana keessa akka jarkan qabaanne agarree jirra sababni oromiyaa mana sun dhayiteef waan siif oromiyaa wal jaalattaniif jaalatti waan jiraati siigaltee ammoo warri yakka kana hojjete isaani jara sadeeni tanaafuu ati waan fa'anii jaanii jawuu baatanuu waan ati waan fibbeetu qabda خلاص براخوتي ريتنا خلاص براخوتي يا أما أنا براجع لين كبا براخوتي يلا أنا جيت لا إله إلا الله أيه واني وندي كستان نقلا جرتي وأنا كسيتي إن شاء الله وان قرتي أسقبت تاسوينو متي أسقبت نما أدبون بكتي نما أدبون نس نجرتي ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل زينا قامي. نجي فيا. فيا. ها؟ ألو. ألو. نيندك. هلا يادان كبنا راندا جيسامي. تبو في أي يادا خير. أكم سفكاته. نمني خم فدو والجالتا فدو والجبا. وقاعد نمني والجالتاسي والجباسي بكي وني هدو جرامي أخينا ديرافي دالا ترجدو. نعم. تنافو دلانتون ولو أرومومي سبب في تراوهاتات. وقفت تامي. سبب في تراوهاتات. نمني بليسا هيه وني تكبيخ انت جرى دلا خنيو تومي أكملي قرتي متافو تويسي.
harkaataatee barga aaruu keessa tume rakkana aaru eega ableenis yoo waraane bar ableenis yoo dire barga aareetiin diree takka dhufaa beek amma haasoo jaraati sinja wallahi garaan na gochuu jira wallahi anjara kanan beeku isaan nan beekan walii sin beenu beek barakana amma haasoo isaanii kanan na arse immoo hay ittiba egaa balleessinee jirra khalaas inni namaa kan balleessinen jiru hay ilmoo dhalaa obboleettii isaa inni amma haadha isaa muttee yoo waraabanii akkana viidiyoo ragadhiisa maaltu dhagama obboleettii isaa takka yoo gartee viidiyoo waraabanii mutteete addaban ijaaniin ni gartee maarreen haadanne ijaaniin inni viidiyoo obboleettii isaa arke maaltu itti dhagama obboleessa kayyi bareeda ati amma akka yaada keessatti ijoolleen tun akkam ta'uu qabdi jettee mee fakkeenyaaf yaada kan nadhu karaa gabaabaa deemna amma ijoolleen nu mul'attee jirti lakkoo isaanii harkannee jirra haala akkamiin isaan kana ayyoo adabanni Oromoon qabbanooti. Oromoon akkitti qabbanoitu. Manguddoo Riyaad guutuu wal geessee garteemi. Shanyii hundura amma tun amma beekee Harargee fi maarreen qabdu beek. Oromummaadha qabdi. Amma inni maal jee Mubaarak isin galchuu maal jechuu fedheeti inni jimmaa jechuu fedheeti beek. Dubbiin dhageera nama Oromoo tokko badii takka wada lagi Oromoo arrafama malee si galteemi bakka tana shanyiin Harargee jaanii kophaatti baasanii arrabsa dibee naafatii wal beeka malee namni biraa maqaa tokko nu beeka. Naam. Waan san taateef manguddoon Oromoo wal geessee ummata kana garteemi adabbii dhugaa adabbii madaalawaa san garteemi. Amma is dhalaa kana hudduu jarri banan tana namni fuudhu hin jiru jarumaa fuudhu qaba dirqama fedhu jaartii qabaam yaa Allah fedhu gartee jaartii malaayikaa maan qabaanne. Kanaafuu ati manguddoon adaba likkiidhaa kannuu qabdi jechuudha. Adaba likkiidhaa kannuu qabdi adaba san biraas hutee dhalaalee tana jaraa dirqiin fuudhu qaba. Hayyee akkasii yaada keetiif galatoomi yaada biraa eegganna ammas waan hawaasni Oromoo jiru irra fudhachuu qabna ijoolleen nu harka jirti amma. Abshir ijoollee tana itti jabeessaa immoo maali namni biraatis akkanuma godhu ta'a borus. Abshir daa kun ta'uun qabu abshir. Abshir ayyoo obboleessaa rabbi si haa gargaaru. Hayyee. Mee dafa yaada akka gurbaa kana kan nadhaa akka obboleessa keenya kana kan nadhaa yaada bareeda akkana kana kan nannee tarkaanfii itti aanu itti deemne jechuudha. Aloo? Aloo niin dhagee? Awo gamme si erge didee bar. Wallahi gumee kan si erge diimaan agarsiisa. Diimaan adeebisaa bar. Kam inni? Bee namni keessaa bee jira. Hayyee dubbadhu gamme. Ati mee akka yaada keetti amma ijoolleen tun nu harka seentee jirti. Akkam tarkaanfii akkam furanna? Ndaleetu wal beenaan ndaleetu. Okay, ati akka yaada keetti akkam goone ijoollee tan amma? Dhuga. Sah.
kun oromoo hunda mataa qaqqabe moo harargee qofaa miti dalaaliitu addunyaa kana guutuu laalu jira yuutuubii hundarra jaalaman feesbuuka kana hundarratti haadhaa fi abbaa qaban wallahi jaafun tolu barwaan hin tolle ilmoo abalutti beekaman obboleetii abalutti beekaman nama akkana godhanii tanuu abalu keessaa baasi abaluu mitiiti dubbii tanaa wajjin ka harka keessaa qabullee wallahi billahi abbaan takka keessaa dhabu dubbii tana keessaa abbaan takka namni takka dubbii tana keessaa kaachima kun jiru wal beenaan agartee miti kara jiruu jirti bakka kun nama ajjeesuudha kun akkanatti akka tafaatatti liigirratti akkana dubbatamtee akkana akka badiitatti waan laallamtee dhumtootaan isaa gowwaadhamu. La kun bara amma yaada hawaasa irraa fuudhu jiru malee kun waan akkana dhiifamuu qabu miti baraabadan faashila kun ana gammachuudha lafee kan hundi isaanii kan dubbachuu jiru gammachuudha wal beena jeerran kan qabuuf abbaadha. Hunda isaanii wal beena wal kabajna garuu yoo kabajaan isaanii hangana taate hangana duraan isaan kabajuu turellee ifi qaanfate. Ni beekan saa dhugaa. Agartee miti jara wallaalaa kana kabajuu biyyaaf dhugatti isin jaatu baay'ee ifi qaanfate. Afaaniifillee sammuu asirra ta'aniiti abaluu keessaa baasii abaluu keessan jirtu fireentiifiitu viidiyoo fudhatee deebe. Saa agartee haasaa ijoolleeti waa hundaafuu yaada keetiif galatoomii walumaan jirra walumaan tarkaanfii irra furna waan tana gamme abshir maaliif maqaan oromoo kun waliin nubatu jira maqaan Saudi Arabiyaadha waliin nubatu jira waliin tarkaanfii irra furanna waan kana akkana laallee biran kunnu. Sun rabbii isaaniin gaafa sharmuuxummaa arabaa miti baangaalii miti abbaan fedhe akka fedhe sun rabbii isaaniin gaafata garuu ilma namaa tokko akkana godhuun dogongora. Sun dogongora guddaa. Mee carraa nuu kennan salaamu alaikum. Abshir gamme khiyya abshir waan kana jalaa osuuf hin teenyu asirratti haasoyne galaanus nu ganaman waa bari insha Allah. Abshir gamme khiyya nama biraa jalaa hin kaasta galatoome ayya nama biraa keessa dhaggeeffadhu. Galatoome yaada keetiif. Salaamu alaikum biyya abbuleessi. Wa alaikum assalam. Gamme. Ayya jabaadhu galatoome. Achi. Halo nin dhagaya. Achi. Nin dhagayettami salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Halo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nin dhaga. Galatoome tillee naaf feeruu kiyyaafi. Galatoome naaf feeruu kiyyaafi beektee. Galata raafi habibi. Ani beeytaa wallahi wanti kuni baay'ee takka beeytaa na dhagayame yaaboo namni kuni beektee intala dhalaa tana laaluuni beeytaa isimarraa gabbee isii laaluun na ajaa'ibeeyyuu. Nama waa beeku osoo ta'e innuu tanan ta'u beeytee yeroo inni haasa'u kana amma beeytaa wanti waliigala wanti beeytaa nama ilaalchisu an Harargee an Arsii wanti jedhamee adda qoodamu hin jiru. Osoo lo'u kanaa miti Tigree namni nu keessa nu diinaatu osoo gara qabsootu taate Tigreedhaami. Intala dhalaa takka Tigree taate Oromoo taate maali taate waan kana laaluu nu hin barbaachisu yoo miidhaa wayii yookaan gadoo wayii itti qabaatee nin kafaladhaa nin dhayaa yookaan isiin arrabsitee yookaan dhaatee waan sirraa kafalu malee qaama isii gabbaasee san waa isaan dabalamu isiirraa waan bu'u isarraan bu'u garuu hamilee isii cabsa malee. Inni akka ofiititti nin baa jedhee yoo yaade har'a saba Oromoo guddaa kana jalaalleen bahu maqaan isaallee dhokachuu hin danda'u akka inni jedhu viidiyoo teenna tana gabbaatanii nu'uu sharmuxa jedhee bar nu'uu sharmuxaadha jedhe gabbaatanii yoo viidiyoo tana isin baastan beekadhaan
Anammoo wanti kana hundarraa garaa na nyaate baatii jaha dura. Wanti kun akka har'aaf kaleessa hin taane garuu viidiyootu har'aa fi kaleessa gad lakkifame malee wanti kun waan baatii jaha duraa na fakkaatte akka isaan jedhanitti. Ramadana iida soomanaati. Eeyyuwaa laal amma kanaan isaan kanaan birrii nyaatan. Kanaan birrii nyaatan. Galgala kana mubaarik hin dura gizee dhageeffadhu birrii gara 6,000 jedhan. Fakkeenyaaf isaan nama 4 nam 3 namni kun birrii 10,000 meeqa irraa fudhate jechuudha. Akka himatti mataa nama tokko tokkootiin 6,000 kafalan akka himanitti. Wanti kuni ani wanti jedhee siidaamu uummata Oromootiin illee uummata hawaasa bal'aa kanaan uummata Oromoo nu dhageeffachuu jiru kana hundaanuu waan kana xiqqeessanii waan laalanii miti. Maali wanti mataa keenya qaqqabaaru laal uummanni Oromoo keenya kun beeyta silaa waan hamilee nama horu yoo argan mataa cabsuu deema. Waan badduu akkanaa sana argan ol guddisuuf fiigan dafanii. Silaa waan tana jarrummaanuu nam sadii osoo namni tokko waraabe waan garaa nama nyaattuu miti nama tokko harkaa dubbii baay'ee jenna. Nam sadii waraabanii jawwaala keessa qabatanii osoo isaan asii achi hin fiigan jidduu tana dubbiinuu harkaa baate jarayyuu. Bara amma hin jedhan malee akka waan namni biraa dubbii tana baasee haasa'u jiran malee isaanuma harka isaanuma wal jalaa baasee haasa'an. Isaanuma baasee filimni isaan dalagan jalaa badee jira. Wanti amma gurbaan jawwaalan sitti haasa'u ati dubbii keessa hin jirtu jettuun kun illee haa ta'u bakka kana dhaabbatee yoo an dubbii keessa hin jiru jedhee uf baasuu fedhe innis jaarsa kana dura dhaabbatee biyya tana dura dhaabbatee intala dhalaa ta'a akkana godhan tana dura dhaabbatee guyyaa san anillee bakka akkanaa hin jira yoo ittiin argite ittiin na qixaaxa ittiin murtii tiyya tana naa kenna tana naa godha jedhee yoo akkana as bahee uummata kana dura dhaabbate yaaboo namni seefiin dura dhaabbatee morma isaa muraaru hin jiru nama kana. Dhugaa. Kanuma hundaafuu yaaboo yaa obboleeyyan kiyya walaa qusannu waan akkanaa kanarraa. Akkasii waan hedduu fokkotaati yaada keetiif galatoomi ulfaadhu nama hedduu na bibbiru jira jalaa hin qaba. Yalla ulfaadhatillee galatoomi waan naaf feerteef ulfaadha. Aloo. Waalaikum salaam. Nagaa fayyaa. dabarfadhu waa yaada kee. Facebook kee maqaan isaa eenyu jedha? Takka takka naa barreessi meeshiin si naqa. Eenyu jette maqaan? Yalla. Aloo. Waalaikum salaam. Liif irraan jira. Ayyee sagalee ta'e waliin kaasa. Kooyi namaa gubbaana bibbiru jira anarraa dhaamsu. Ayyee maa jette? Saahib abdii kilippii teeti. Ayyee. Qadar Aya. shabaa kiyya adda dabaadha. Ayyee. Yaa keessan cufumee san itti deebitaati. Abdii kilippii kana jechuudha. Shabaa kiyya adda dabaadha. Absiidha jee galatoom yaada galatoom. Hala Habibi Rudaan maa jette? Aloo. Aloo. Shabakaan qabdu Rudaani. Okay akkasii dubbiin akkanaati. Aloo. Aloon hin dhage'a. Waalaikum salaam. Nagaa fayyaa. Dabarfadhu yaada keeyyee.
Oromoo jaa dhugaa walii galatti Oromoo jaa. Mhm. Mhm. Ah. Ah. Dhugaa. Hello. Nilaa hin fadhu. Xiqqoo obsi obbolee. Galatoomi yaada keetti fayyee. Ayyee galatoomi ayyee. Ayyee. Halo waqti dubbadhu ayyee daf yaada kanadhu. Deeqaa lakka. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Okay, galatoomii naaf yeroo kifillee jechuun sitti odeessaa jirtu dhagaan jira viidiyoo sanatti argeen jira. Mhm. Garuu ijoolleen kana hojjetan qoy Oromoo ta'uu isaaniitti ani baay'ee tokkotti gaddee yookiin namni kana waraabee kun haadha hin qabu moo obboleettii hin qabu moo haadha manaa hin qabuun jedhan ishee haatumti manaa irra jirtu kun yoo inni haadha manaa qabaate akkamitti duukaa jiraata amma qaamuma haadha manaa Dhugaa isaa keeti. gadi gadhiise amma inni beektee. Kanaafuu mee ijoolleen tun akkam ta'uu qabdi jettan man horka jirti ijoolleen. Ani ijoollee kana akkasin jiru anumti atuun argee wallaahi warabbal kaaba shorxaa man ishee qabsiisan jedhani akka kootti teessee mas keessa teessee akka kana nuti warra dalagataa jiru mana arabaa keessa teenyee maxuu akka arabaa ammaa marabaa miinyee nuti eenyuu fennee maqaa teenya amma obboleessi koonni ilaala obboleettiin koonni ilaalti hundi keenya bulumutti qabamnee miti kan nuti maqaa ta'a jirru amma. Dhugaa. Hundumti keenya jarri keenya yeroo biyya bilbilumaa isin warri biyya arabaa kun isin dalaguu deemta maanis akkas feesbuukii hunda nama biyya alaa bichaa miti amma kan feesbuukii ilaalaa jiru hundatti ilaalaa jira biyya keessallee nu maqaanis nu baddeetti bakka itti gallullee hin qabnu. Warri biyyaa hundi nu bilbilaa jiran. Nu bilbilaa maal taatanii maaltu sin qunnamee jechaa jiran kun beekama. Amma waraabe amma namni hin balleessa yoo dubarri sun balleessite taatellee manatti tumee dubartiin rukkunnaarran darbitu maali qaama waraabuun maal teeme. Mee ijoollee amaaraa Dogongora nuti wal guddaadha. waraabaa jira amma ijoollee amaaraa kan nam tokko nuti dhugaa rabbi yoo Hin dubbachuu jiru taate maqaa Oromootiin malee hin jiru. amaara kan argeen beeku oromoon kiyya sila yoo badaa tokko argite feesbuukii irra fiiskisti yoo waan gaarii argite mool dhoskuu baay'isu beekta miti. Dhugaa. Kanaafuu rabbi jedhaate amma ni fakkeenya riyaad keessa jira wallaahi warabbal kaaba rabumti ijoollee sana natti fidellee ani lookiin na ajjeesu malee ani shorxuman itti waama wallaahi sagalii rukkuteen ishee qabsiisan atuun arge dhugaa rabbi ani Galatoomi yaada keetiif galatoomi dhugaa keetiif. kanaafuu Tooma qamaas. rabbi jedhaate akkasuma qaanu balleessanii akkuma ijoolleen sun kana keessa hin jiraanne jedha galatoomi ishee. Galatoomi ayyee. Aloo. Alaikum salaam. Akkami nagaa? Nagee fayyaa. Fayyaa alhamdulillah. Aboo har'a dhuma salphannee nama kaanu inni beekta addunyaa kana duratti tokkuma taanu bal'aallee yeroo itti Oromoo himachuu nu qaanfachiiftu osoo uummanni keenya biyya keessaa dhumaa jiru rakkoon karaa miidhaatiin osoo dura deemaa jirtu osoo diina meeshatamnu namni Oromoo tokko namni obboleessee wajjii dhalatee dhalarraa dhalatee jaartii jalaa qabu kan ilmoo ganaa dhaluutaa waan akkasii sana achirratti raawwachuun kun Dogongora. guddaadha. Naam. Amma kanaaf ijoolleen iyyoo isin harka jiraatte jechuudha. Warri dhiyaa jirtan manguddoo osoo ni harki osoo hin taane manguddoo Oromoo akka jirtutti waliin qabaatii ulamaa'ee waliin qabaatii murtii silaa barbaachisaa ta'e. Abshir. Akka irratti fudhatamtu. Galatoomi yaada bareedaadha. Isaan irratti tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamuu baattee borullee tabi'aatiin dubbaha jechuudha. Galatoomi ayyee yaada keetiif ulfaadhu waan gaariidha. Kanaafuu jabaadha. Ayyee. Aloo. Hala. Waalaikum salaam. Nagee fayyaa liif irraan jira. Sibira jirti fariyaan? Farii akkanni ayyee dhaggeeffadhaa gaamjiyyoon dhuftee jirti obboleen kiyya. Haa farii akkanni. Halo Faria. Salam alaikum.
فريات دلو أنكم أكنت تريلان قارة مالي في التوستا أنا خدري سببني أكنت تقول أني مالي فريا مالي فكنا تقولن أوروميا أوروميا مي فريا ni sodaatteen isaa mucayyoon amma dubbisaa jirtuunis fariyaadha. Tanfiitii warra waraaban sanii dhageeffadha. Haaya. Dhuftee? Ni jirti. Maal jaa feesbuukni sii maqaan? Mee takka takka naa barreessa jechumaan. Na laaluu jirtaa? Okay, mee gad seeni ani ilaala takka lama lama naa barreessime. Si waliin arkeeyaa. Okay, si waliin. Na jalaa kaase ayyee. Okay, dhageeffadhaa obboleettii teenya tanfiitii warraa waraaban san dhuftee jirti. Takkarraa maqaan isii fariyaadha. Mee dhageeffadhaa isumarraa waan gattuu dhageenya. Leesh diimaa jetta diimaan agarsiisa haa fariyaa. Ni gala kaase haa. Si waliin tolte jiru. Ergeetiin jira. Shabakaan kee dadhabaadha ni gara kan. Si dhufee misilaa? Inni tokko bakka shabakaa siqime. Na jalaa kaastee jirta ayyee fariyaa. Haa mee fariyaa ta'e dubbadhu waan suqunnamee maaliif akkas godhanii takka takka mee namus yaada gooyim. Haa fariyaa. Ayida Ramadaanaati. Ayyee. Haaya. Ayyee. Haa. Ayyee. Liifichi dhaamsime. Liifichi dhaamsigin. Dubbis yaa amma tabine. Amata mini jeeni. Ayyee. 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 Ayyee.
Keessaadhaa jettan maal yoo dhiyoo ramaan seetan jaanii harakaatatti godhan ijoolleen dhiiraa tun guutuuf bakka takka Oromiyaatti. Ayyee. Biyya kanaa kan Oromiyaa atti Filippeen kun Oromiyaa qabee qaballaan muddaa dhufeeti Oromiyaa mijoodii isa kaa namni dhufteessiif jecha misillee hin beeynu nuti atillee hin beeynu nuti ka barbaannu na jiru jamaalee laanoo Oromiyaadhaan maal jettaan jeen. Aya. Ana akka jennaan inni gaaddisaan kun gaddee jechuudha yaanii teestaadhaan dhaga'e adda sana gubbaa viidiyoo irratti ni mul'ata. Ayyee. Muddaa haadhatii yaattu ta'an nuti ijoolleen caaccaal faranjiidhaa barjee adda sana keessa teestaadhaan dhaga'e. Yeroo kanaan gaaddisaadhaan waan hin jeen. Boo gaaddisaa hin jeen nuti anamaa mudurallee wal beeku hangoo ijoollee kana hundeetiillee hin beeku. Nuti ammallee akka barbaade dhufne Nasruu Jamaali malee isinii miti. Waan takkallee waa walirraa beeknu hin qabnu dhiifamaan jeen gaaddisaadha. Nagaan akkana nu bira dhuftanii deemuu nama qabdanii hojjaanii ijoollee dhalaata duraan buufatanii achi qaban guututti hammatameen fuudhi jaaniin duraan immoo wal marii qabanitti walii yaamii sanuu walirraa quba qabanii beekta. Hammatameen makiinaa haafatee makiinaa isaatiin ijoollee dhalaata duraan isaan bira jirtu nama biratti hin kute. Ayyee. Nuti gara achitti ulaa nutti qollofanii nyaata nu dalagaa nu ijaan dhaabatanaa nyaata isin hin dalagu. Nyaata nyaatallee isin hin dalaguu jeetiin jalaatii ta'an. Aya. Garaatu sana nyaata daleessisanii dirqiidhaan kilorooksitti nu gootu beeynamoo maal akkatti nu nayxa beeyna jaanii daraartu sana tumanii dirqiidhaan nyaata ifu wajjin nyaachisanii. Eega nyaata nyaatanii kaan boodaan nuti irraa guban qabnu hirriibaa kaanee dhayne ganaa wanta ciratanii tonsilaa ciratanii bas yaani maal jeetiin seema dhiirti nama kudha sadii caalti yoo jiigattaate sittiin fayyadu. Fariyaa shabakaan qabduuti mana jirtu kanarraa shabakaan qabdu. Shabakaa neeta moo? Neetan qabdu. Wallahi shabakaan kiyyaa akka dadhabaadha. Kaawwanni too faleensaa too hin jiru mool biran jirtan. Wal biran jiraan bakka hojiitiin jiraan. Shabakaa mana arabaati moo keetuma shabakaan sada. Shabakaan mana arabaati. Akkasitti bas yeroo kanaan maal an gaaddisa. An waan takkallee isiniin hin jiru ammaa booda maaltu nutti isin yaasa hin jiren. Isin haala kanaan cal jettanii nu biraa deemuun ni yoon taasisee ta'e. Gaaddisaan kun ulaan qollofee ganaa isaa hundinuu wal mariidhaan Nasruun kunis achi jira nama 13 caalan. Achii ganaa ulee guurratee tonsilaa ciratanii maal jaanii harkaan nu qabanii dirqama sasaan eega viidiyoo waraaban eega nutumanii nutilleen uleen sunuu qaama nu taate booda viidiyoo sanuu nurraa waraaban. Hangam takka ammaa eega gaafasitti amma gidduu. Eegatti taajjittuun dhiiga ramadaanaa takkaffaa fi ilaa guyyaa irraa jettuudha. Isin hanga ammaa duba maaliif hustan? Maaliif nimatin namatti? Viidiyoon kun akka jiru quba qabdaniimi? Wallaan gargarni beekaan viidiyoo tana guyyaa isaan jawwaala isaaniif zawwarataniin akka waan feesbuuka irra kuttee takka laalee yaanii kalaasaan garaa mureetti dhiisanii beekaa. Ayyee. Samboota eenyu mucaan tokko warra dudarmaamee yaaraa jaallichaa feesbuuknis haa ta'uwwalee nutti hin taasifatu. Viidiyoo teessanii na harka jiraa maalidha? Ani jeen kanaaf jee guyyaa qarshii takka viidiyoo gadhiistan jee qarshii takka isinii erge. Maallaqa isin gaafatanii viidiyoo kana jecha? Maallaqa gaafatan an guyyaan viidiyoo tanaaf jee qarshii takka isiniif erge. Ganaa haareetti lammaffaa dalaga malee viidiyoo isin waraabdan saniif jee maallaqa isiniif ergu hin jeena. Warri isin gaafate eenyu fi eenyu jedhe? Maammee yaaraa jaallichi mucaa darii Harargeen teenya tagadii mucaa tokkichaa kan qofaa keessa jira taan ijoolleen guutuu warra carcare. Eenyu faadha maqaan isaanii? Gaaddisaa Maammedeeti moo Gaaddisaa Maammedeedhaanii gaaddoo Roojaa feesbuuk. Gaaddisaa fi?
Abdi Kilippi isaanis dubbiseetin jira. amma tameen ammoo kajawwalee nu yaamee fi manatti gaazexaa mana suruutuu dhalaa buufate jee ammoo isaan dawwalanii hiramuun sanuu wal mariini malee waan takka waan osoo nasruun quban qabne godhan takka hin qaban. Amma ijoolleen taanee osii jiran duba. Ijoolleen eenyu Oromiyaa fi taan. mana hidhaa jira nasruullee mana La hidhaa jira. dhalaan baanu dhalaa. Dhalaan ammaan tana mana jirti bittee dalagaa irraa galanii isaa Oromiyaa faani. Ati yoo dalagaa irraa yoom dhufuu dandeessa? Wallahi baadiyyaan jiraa jarra amman kanan beekne alqasiimiin jiraan. Maaliif dubbii abbaan keessan jirre hin toltu beekte? Nama lamaan himataa fi Viidiyoon tun ol baasisee isaanillee maqaa Oromoo walitti himan garuu isaan yoo dhiira ta'anii waan kana wallaalanillee hin wallaalu ni beeka. Viidiyoon tun ol baasisee waan isaanillee isaanirra kaayu garuu video osoo zaahira akka namni beeku kanatti osoo hin beekuuti. Riifa kaanee dhayinimmas nuti sakaraananii maarree jaanii inni wanti isaan oomishan tun hundi oomishifamu. akka feetan taatanuu waan feetan taatanuu isin dhalaadha. Dira sana isin dirqanii isin tumanii akkas godhuun sun dogongora. Alaa kullee haala silaatilleen dalaga irraa dhuftee dhalaan taanis dhuftee bakka takkatti wanta nagartee manguddoo riyaazirraa haasofte. Silaa isinuu ilaa hanga ammaa subaattanii waan kana himattanii viidiyoon kun ol hin ba'u. Isiniif fi usee beeka. Amma isin osoo hin ta'in maqaa Oromoo guutuu badee jira. Siifii miti. Ammoo sababni viidiyoon tun itti ol ba'uu dandeessanii beeka. Midhaan Oromiyaan jaalattu fakki sababaa isii tumamne sun mana hidhaa jira. Saniitu maallaqa naa ergi jeen. Hayyee. Sababa itti Oromiyaan maallaqa hin ergu jaalalti tolteetis haanatti haftu malee maallaqa hiyyaas hin ergu. Yoo maallaqa ergu batte viidiyoo sanii ol baasanii viidiyoo masan ol baasaadhaan saaxilaa malee anillee maallaqa hanga yoomeen isiniif gabroomaa jettee maallaqa erguu jettee. Nasruun jetti Oromiyaan akkas. Nasruudhaan jettee. Hayyee. Akkasitti sababa sanitti viidiyoon tun ol ba'uu dandeesse jechuudha. Yaani ol duraanuu caljaanii taa'u. Sababa wanni kun duraanii sababa Nasruutti viidiyoon kun sababa Nasruutti ol ba'e jechuudha. Ijoolleen hammaan walba'ii naawwaasila wannummaan rakkoon tokkotti irraa uumamtee Nasruudha. Nasruu fi Oromiyaa jechuudha. Nasruu fi Oromiyaa isaanii wal jaalataan garuu ijoolleen tokkotti ammoo waliin warra biyyaati ilma abaluu wal beekan isaan hundinuu. Eenyu? Isaan hundinuu waliin warra biyya gaaddisaa jettaa Abdi Kilippiidhaa, Roobaadhaa, Nasruudhaa, Oromiyaadhaa, Daraantuudhaa guututti warra dardare ilma abaluu wal beekan. Okay, ati amma viidiyoon kun akkana tahee dirqamaan akkana taatee jaalattee hin taane mee ijoollee tan yoo akkamsii godhan barbaadda? Ati akka mataa keessatti jara kanas ni gaafanna. Walaa an akka dirgaa ana walaa waan takka waan hin jee himu takka hundaafaan hadir keenyaan waan akkana naaf godha annaa yaani akkana naaf godha yoo isin jee natti kaasanii beekta. Dhuga. Maaliif garuu rabbitti yoo dhiisanaaf taasisan isaan. Jara kan qabda lakkoofsa isaanii Oromiyaa fi Nin qabee. ni qabdaa miti? Okay, lakkoofsa isaanii boodaan bilbilee sirraa fudhadha. Namni hedduu si dhageeffachaa jira. Yoo yaada biraa qabaatte yaada kan nadhu khalaasiin gaggeessaa inshaallah si bilbileetti wal agarree qaamaan gatteenya irraa dubbannu jedhu ijoollee sanis yaamne. Ayyaada biraa wanneen ammatulleen tokko hin jiru garuu wanti hojjetame akkaan ta'uu akka malee taatuuf fadhiinis goonee osoo hin fadhiinis nurratti hojjetame silaa'uu wanti ta'e garuu nama muslimaa olamaayii teenya gurguddoo hunda ijaan sooshaal miidiyaa kanarra nu arga nama meeqa yaani nama waan hin taane arguudhaaf hin tolle hunda nu arga saniifuu viidiyoo kana akka nurraa gabbuu saniin isaan gaafata malee waan takkaa waan hin jawaabne. Abshir viidiyoon inshaallah nu gubata. Warra gartee viidiyoo cirra baasellee ijoolleen takka ta'u Oromoodha. Saawuz Afrikaa jirtu viidiyoo kana gubdee jirti. Irra guddaan ijoolleen teenya gama duubaatiin walii ergaa jiranii. Sanillee akka isaan balleessan ni goona. Ati homaa hin yaadini isaan garuu warri akkana si godha kun akkanatti naftuu fi waa takka yaadinis hin jaafar yaadani. Waa takka sitti hin dhagayemin okti.
أبشر قدير كان قالت معي. Ayyee galatoomi nageetti siifin bilbila booda. أوكي. Akkasii jara keenya waan akkanaati. Inshaallah nagee walitti dhaamman nagaa. Wanni biraata akkanaaf ne walitti deebina karaa lafaatii walitti deebina. Nageetti naa oola. Baay'een isin jaa yaada biraa qabdanii jedhe. Namni yaada qabu jira. Baay'ee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Oromoo waan ajaa'ibaa fidde wayi baasaniifu wayi nama garaftanii maallaqa nama hawaalaa ergi jaanii nama garafanuu ammas waan addaatiin dhufanii ammata lama moo sadii duratti mijiyyoo takka maali odoo naasir keenya na najjeesinaa jettuu mijiyyoo tumanii dirqiidhaan maallaqa ergi jaaniin Oromoon hundinuu laayifii san arkitee jirti namni tokkollee namni dhiira sun as qabee tokkollee dhalaaf jee qixaate hin jiru. Ammas deebii kairratti mijayyoo maaligaa fooqirraa if darbite sun namni tokkollee namni qabee nama sun qixaate hin jiru. Waan adda addaa oofu jirtan yoom qabdanii dhiira dhalaaf jettanii qixaattan kana sirra baatanii liifii kaanis dhalumarraa haasa'u dhiiruma kakaysaniiti yoom hojiin as baatanii nu garsiiftan. Waan haareyaatun haareyaami. Dhiirti dhalaa miidhuun, dhiirti dhalaa gudeetuun, dhiirti dhalaa saamuun waan haareyaa miti. Dhiiruma Oromooti wanni addunyaa kanarratti public ta'ee as baasee mirga dhalaa dhiibu jiru. Addunyaa kanarratti ilmi namaa akkuma addatti jiraata. Garuu namni eega miidhee akka fedhe godhe boodatti warri gadhiisee as garsiisu kun dhiiruma Oromooti bakka biraatti akkatti hin arkine. Maaliif uumamte rakkoon tun maaliif wal qabuu dadhabne? Shamarran Oromoodha obboleeyyan dhiiraatii wajjin dhalattan yoo dadhabdan ablee garaa haayaa ofirraa dhoorkaa malee Oromoon asirra teessee liifii waraabbii akkam isinii goona jettu waan takka isinii godhan kanaanumaa isinii hima obboleeyyan kiyya kadhalaadhaa kan nu dhageessan obboleessa isaa marrimaan suuqaa yoo isa dhabdan yoo isa sun dhabdan obboleessa isaa marrimaan suuqaa ala baasa malee namni tokko kan isinirraa kafalu hin jiru. Nam tokko kan akkasitti dhiirtee adabattee isinirraa teessi yoo obboleessa dhiiraa kan isin wajji dhalate hin qabaanne namni isiniif hadoodu hin jiru. Gabbaatee ablee bitattee marrimaan isaa ala baasuu hin dadhabdooti. Nama tokko ofirraa isin eenye kasi quban qabne gowwaan Oromoodhaa kan intala tana duriin miidhaju namni laalaan itti dhageemtu kan ifii isaatii miidhame hin irraanfatu kan miidhee irraanfata malee waan akkas taateef ablee bitattanii intalti dhalaa takka dhiira kudhan bakka takkatti miidhaa dhageessuu dandeessi. Ablee bitadhaa marrimaan isaa ala baasaa malee asirra baatanii namni asirraa isin haasa'isiisu jiru namni rakkoo ta'e asirraa sheer godhu jiru namni hudduu ta'e ala baase namni intala dhalaadhaa qullaa akkasii ala baase haadhaa fi obboleettii wajjin dhalatee namni wanni takka wanni safuu qaanfatu hin jiru akkasii wannaa obboleeyyan dhiiraa yoo qabaattan obboleessan kaysanii isinirraa kafala yoo haattiin ta'an namni tokko haa abdattan hin jiru. Kanaafuu marrimaan isaanii ala baasaa hangana bichaan isinii dhaamaan nam tokkotti ifin irraanfatina humaa wanni dhalaarraa haasa'itaniif hin jirtu wanni hudduu teenya sheer gootanii fi nu garaftanii maallaqa hawaalaa nu go'isiftanii fi nu miitaniif takkallee hin jirtu akkasumalee dhiirtii isinirraa hin adabattu hanganaan isinii dhaama hedduu galatooma. Ayyee galatoomii. Eenyu maqaan keessaa? Misraa Ibrahim. Misraa teenya akka jenne geessee yoo abbaan iyyatee ollaan dirmataa jantii galtee. Hugumeega iyyanneeti hugumeega laifii keenya agartan hugumeega hudduu teenya agartan laifii irratti gaafa nu dirmatan yoomni cinaa dhaabbattan Gaafan fakkeenyaaf. dhiiraatu ableen as been talade amata lama moo sadii duratti suudiitti hawaalaa goosise naasir keenya nan ajjeesin odoo jettuuni odoo laaltan isin deeggatte dhalattanii kanarraa as baatanii liifii nu hubatan eega liifii teenya laaluudha eega hudduu teenya laaluudha eega rakkoo teenya laaluu eega walii sheer gootanii ifii teessanii maaligaa fuyuus walirraa barbaaduudha Facebook keessanii fi YouTube keessanii guddifachuudha yoo mas baatanii dhiira nu adabdan yoo mas baatan nu garsiisaa kayoo nu adabdan. Bara akkasii miti akka tokko jira dhaggeeffadhu. Fakkiyaa sanis. Walumaa adabsaniituma hudduu teenya sheer gootanii karaa hundi wal garsiisuu malee ani dhakkittiin isin dhaamu intalti dhalaadhaa tan aaruun baane namaa miti. Namni aaran baane hudduwaadhaa keessa jira ifirraa dhoorkaa ablee bitadhaa garaa suuqaa marrimaan isaa ala kaayaa guma haa kafalu. Onis yaada bareeda. Akkas malee dhiirti hin adabdu. Namni tokkolleen namni isinii dubbatu hin jiru eenyurratti beeytan maaliif teessanii tatteessan isin hiide isin maraniimi haya dhiirti sun achi keessa numa jiraanne baatii jaaguutu
انت التعرى ابلو جالته تاني اتشوف الدنيا جال مالي كان ما يسين جالته سببا سنين برا ده تفسن نمت تجسن نين جالته تكم تيلا حاجه ما تسين ما لا خيس مصروفتي سلاسه مو قباته مالي في نجس نيو جالته وي نيو جالته وي برا ده برا ده وي نيو جالته وي اكم يجسو ده دبدي اكم يجسو ده دبدي كده ده ما سين جالته جيتي ودودي انا مرا لا دي لا لا راوجي نكيد شيمي ده والله كان ده فقط ده والله gudi ajaibatin nudduftan ifirra isin garsiisan male dhirti انتهت waan isin saafuu beeytani rabbi sodaatani higa oromummaan beeytani wanni takka wanni isin dhorkaa dhabamtee jirti isin ajjeesanii marrimaan keessan yoo isin dhalaan lamaa sadii bakka takka baatanii akkasitti laalu akkasitti isaan garsiisuu baattan qilleensa kana irratti akka ta'e sadhaa duurratti isin baasan sunitti isin namaa miti walii qabdanii irraa murtanii wallahi walii qabdanii irraa murtanii yoo nu garsiisin isin dhalaa miti والله يقص قوت الملأ أنا تقنبانو نتجوب النجرة هل كان يقول يبونيا قالتوا بيقولوا بتاعتك هذه تبغى تشربنا أنت لما رمى سامو جرن أنت لما رمى جوام سجرتن إذن جالن نتاني مالك أنو رنياتن إذن جالن نتاني بكا فداني نبو لا تاني بوستاني جوديتو جرتن هاي إنسان نجيسن على جانا كاس نونغو توبر بر على جان نوجين دلاتنا كاس نونغو توبر نتديرا ورمى تتفونا منو على جان سن على جانا في الرأينا ورمى يملا في التسين كان نيا كفيت أنو راتا وجرتني بتتدي هاي أمس براني قبضة دام سنين أنا كابو جولة شمران أورموتيف بتشات سونيت بتشافين شام كابا أبلة بتتني چرتني فجاسو قدن چرتني فجاسو بكا أگر تني تخاي سلالة ما نولال ترت تجسو قدن ما نولال ترت خلي جماني سلالة وان برات كتيمت ما نولال ترت تجسو قدن هنگانا نسيردا ما نجيب جرادا ربي سنا أقول ونما بنسوا ما نور كات هاي سنا نور كهرب أقولنا إسن جافك أكاد يراهي رتوم بيت أنا أكاد يراهي رتني ديرا ميرون دن ديسن هم نتا ديسن لا ديسن رت كلام كيسن لا ديسن بافا جوبي تملا يوم أكاد يراهي رتني فنو هم مالك ريف كان ياركو جرا جاب ودو شر قرو يقلنوت هدودين يلا لامو هاي وانا داتا دي ندفتني أكاد تدوبن والله أكاد يوم تخيس يان والله واني أسر دي مورا مودا أكمل نمني انت لقول لا هدوسي تي بيكون تدسي كاما سي بوتو كهذا سي تجرباتي نينجا رتا يتة أورامي أجاني سمكاسي راتي لدي بيسن هايا أوف دبورة مت والله أنا جبت والله فنسو قبضن فنسو أكمل سنيقو تاني تاني سنو كان فتنو إنما قافتن أكاسي كرتني فجاسو قبضن نبتكن أوراما هو سني خبل تنجرتو ندا جيساني من نمنو مان تقول لنا نمني سبني تبغى سنسو سبني وما أكاسي أفان نما قبضن أو ميتيرو أتيكانين تنتلتي أو لا أكمل سفوزي لا هدوسي لا سمير ربافته هيدا الدنيا خن بين واروا أورما تجاني نمنو دنو أفان سومالي تبي أفان نفتنيا تبي أفان مكاتم نمنو نتهازاو أخيتي والله إنسان هو سنادوركم أني ذا كان هذا قبض نجاري ذا كان هذا ناجرات أجيسو قبل أجيسو أني أودي بتاني تاني إلى حاجة بعدي جاجرات تاني تماس نجالة يتة قربان نجالة أورمي هتة ربنا أورمي هايسي هابل ليسو هدوسي تبي كام سيدا كلها أدو أركانو نمت جو منا إذا نامس روفت هنكافتو أكمل تجيسو قبل منا ساتوني إتاو يتي بعدي جافي جدو إساو جنو كونتاكت تني قبل هيري رني قبل أكمل أجيسو دبدن إسن أفر وري هدو كلها تمر إسن سجيرو الراحة فلتو أكمل دبدني إسن أتشوف تيسني بعدي جاغوتو مراتو جتن فقاتن هرمتني فقاتن قلتن وأنا سنقول أن ما هم داركا ربي سنابل ليس نباسي كان تتباو أبي أبشر أيه وعليكم السلام إيه أكان الله لما كان قد يجرو تقفرت أسو جولة ديرا تنقف هنتهن أسو وني جدي وني كان دبتغانا جولة شمراني تلا نتكتا تمتين أغان جرتو كتلا بخامتي مكان نمالين هنيات تمو ديرو قفام تكيسان جماني بربادة تلقايو دبني خانقايو بيابير دنگت خراقنا إيلان تلا دبتي أسو قرين تخي سرت تخي تنبي إيران فتي تقايو بيابير لما تتبيني ديرا في وجهها سوني
Ijoo dhiirti takka kiyoo cinaa seenne dirqama laati miti ati wajjaasoo qabda. La. Yoonni si jaalanne jaalachuu qabda. Yoonni si jaalanne dirqiin jaalatta. Isiin dhaquun sanis kadhata tokko ofirratti. Isaan akkas godhuun sanis kadhata. Garuu isaan hundinuu qixaaxamuu qaban akka nama wanni kanaaf hin deebine jechuudha. Baay'ee galatoomi yaada keetiifis. Yallaa. Haaloo. Gammeen faan bilbilanii asiin waaddatu jiranii achirra dubbatan hunda keeyyaati. Maal jaanii? Maaliif suuraa achi jalatti poosti gootaa jiranii wanni ammaa kana gammachuu wayii maqaan isaan gaaddisaa. Gaaddisaayi. Gaaddisaa ammaa asirra numa bilbileeti. Sheer gunnee ture beekaa suuraa isaa maaliif sheer gootanii isinis garagaran isin goonaa jeeti akkanatti nu barreessu jira bilbilu jira feesbuukaan isin gabbubaan hojjechuu jira. Okay, ayyee asirratti si taqabbala ayyee. Akkasii goobbii tokkos nadda jira. Meeniin naqa goobbii kana gatiin baabbaa akka. Haalaas akhiraa sirraa fudhatiin baa dadhabee maniin ganniin rafaaniiti. Yalla abbaa haqaa hajoo feesbuuk ni goobbeessina si ergeetiin jira kaas. Jajjabduu irrayi. Dafi dafime si booda akhira halaas ni rafa dadhabee. Rabbi sinaa qajeelchuu dhiira Oromoodha. Isin warri waan kanarraa haasa'u warri badii qabu yakkamtoonni isin. Takka. Uummanni kun kaleedhaa miti, arraa miti, dheengaddaa miti. Obboleettiin teenya akka nama intala dhalaatti yaadni hangi tokko dhugaadha, hangi tokko sossoba. Obboleettiin teenya tammaa dilaan haasa'etti tuni. Hagi tokko dhugaadha, hagi tokko sobo ammoo. Dheengadda ana qaama kiyyaanii shaaraa ballitti shaaraa kijibtu tana dhaabbadhee. Intal maali namtichi kan si godhannaan qaamni kiyyaa yoo na qabate eenyuun na dhoorke jette araba gabra gurraacha hamaasan. Sun bara mirgasiiti. Sunis jaalattee godhamte tamma godhamte tun amma baati 8 guutuu baati 6 guutuu maa gabbaatee hin dubbatin. Viidiyoo maramu sun viidiyoo jaalamtee irraa maramte. Jaalatteeti malee intalti dhalaa takka yoon kophaa mana kireeffattee sakaraan hojii yoo milaagaa qabaatti. Ati ilaa galgala haasawuu kana dhagee jirta haasawa. Yeroo teessarraa ta'eetiin dhageeffachaa jiru gurbaas dhageeffadhe. Hayyee duba ijoolleen tun dirqamaan godhamte moo jaalataniiti? Jaalatanii godhaman. Akkamitti? Kana godha. Intalti dhalaa takka. Biyya nuti jirru keessatti intalti dhalaa takka kabajaa qabdu yoon kophaa mana kireeffattee teessi. Bara manni dhaqa mana siitii miti. Isaaniitti dhaqee bara mana dhiiraa dhaqani. Gaafii tun gaafii duraati. Gaafii lama daa intalti dhalaa takka namtichi isiin maqaa isii maqaa islaamaa intalti dhalaa takka akkamitti fireendii kee intala buufate jaanii akkamitti geessu yoo intala kabajaa qabdu taate. Hayyee. Maal siiti ni haasaa qabdi moo maal saa qabdi gizee isiin maarree buufate jettee dhayxoo maaquulaatun. Ifii daddabanii rabbiin sakkaban obboleeyyan kiyya. Hayyee. Obboleettiin teenya waan hedduu kaasaa jirti. Taadheen gaddaa mucoo harjii biraa sanis tuuxee jirti. Sanii silsilaa sii jala deeman isiin hiya kazaalik nabsu waanuma akkasiiti. Ta'arraan tana dhaabbatu tun silaa dheengadda dhugaadhaa dirqiidhaan kan akkas godhaman taate magaalaan tun akka namni kun hundi namarraa dhalate takkanatti immoo sheeka taatee haasawwitu tanatti itti dawwaltee soojjin haasawwitu tunisi. Yoo dhugaan hadooddii gartee Oromoodha arraan tana waan takkallee hin juu murtii takkallee hin fedhuu tageessu tuni sadarkaa arra Oromummaan si yoo itti dhageemtee Oromummaan tun yoo itti dhageemtu taate gaafaani rakkoon tun mudatte gabbaasanii waan kana mari'atanii nama qabanii nama mari'atanii dubbiin tun wanta taate arra ijoolleen ta'an mana hidhaa keessa jirti taanni hin jirtu abbaan fedhes ijoollee tana qabee gaafachuu hin danda'u. Biitti tun tan namni hundinuu fi isaatiin oliif irraa baasee dhufe. Tun salphinoo fi asirratti ol baasanii kaayyutoo bittiin daldaluu kaan immoo gartee asumatti waan hin taane irratti dalaguudha malee kana namni ijoollee tana waa ta'e gaafachuu danda'us tana booda hin jirtu. Silaa gaafa ijoollee tana akkana godhan ijoolleen tun gabbaatee himatte suuraan tunis gabbaatee fadiyaan maqaan keenyaas ittiin nyaadhamu ittis hin salphannu ittis hin xiqqaannu. Warri nu xiqqeesses dhiirti sakaraanni waan gartee tan ammaane wallahi dubbii tana isi warra haasoo kanaan na ajaa'ibsiisa isaan caalaa nageet. Hayyee nageet. Qalbeessaa tokko garee afanutti tokko jira. Qalbeessaa. Dafi qalbeessaa. Nagalaa qabi dafi mee.
Akhiraa siyaata uumeetis. Yaad ba. Aboota figaa. Qalbeessa. Hin dhageessu. Haloo. Eh? Haloo. Amma kam? Ayyi. Eh? Ni dhageessa? Ni dhageessa? Nin dhagee. Nin dhagee. Okay. Gabaabseetumaa sirraa gabaabseetti dheereessuun barbaadu. Ayyee. Wanni isin jechuu barbaadu waanuma takka wanni ta'e walumaa galatti waan fokkotaadha waan akkuma ilma namattu godhuun barbaachisaan ta'ini garuu Ayyee. silaa waan kana liivi irraa haasa'uu baanne bareedaadha waan jirumaan akka yaadatti kaasuu barbaada. Wanni tokko erga ta'e liivi irraa haasa'inee suuraa isaa facaasuun keessaafuu warri yuutuubfaan akka waan hojiitti itti fayyadamaa jiranii wanni kun sirrii miti yoo dhiifne namoota waan kana Facebook isaan irratti posti godhan riippoorti goonee buusisiisu Facebook isaanii gubuufa waan akkas irratti yoo hojjenne waan akkas irra yoo wal mari'anne barbaachisa. Dubartii kana taate sitti dawwaltanii hin gaafatina dogongora yoo danda'ame bilbila isii keessaan dawwalaadha jajjabeessuufa wanni ta'e gartee hamilees cabsuun qabu akka ta'e maaliif ta'a miti amma erga ta'ee jira ta'e dabreera. Maaliif ta'a osoo hin taane erga ta'e jajjabeessuu badii kana akka ittiin deebine gorsuufaa gara keessaatiin. Ammoo liivirratti itti bilbiltanii naasoo'isinaadha sirrii miti kuni. Wanni ta'e walumaa galatti waan fokkotaadha waan ilma namaatirraan eegamne dogongora gama lachuutu nu ta'e dhiiraas ta'e dubartiis ta'e isaan lachuu dogongora qabanii erga ta'eefu maataa osoo hin taane amma warreen feesbuuk irratti waan kana gabbaasan san feesbuuka gabbaase san riippoortii godhuudhaan cufurratti oromoon duuluu qaba. Balleessuun bifa saniin barbaachisaadha. Ammoo akka nuti biyya kana keessa warri jirru dubartoota keenya kan sakaraanan dargaggoota keenya kan sakaraananii waan akkanatti galan akkuma walitti dhiyaannu walaa gorfannu kanarraa fakkeenya akka fudhannu sakaraanu waan akkanaa kana fidaa dubartiin baalageenis waan akkanaa seenti dargaggeessi baalageenis waan akkanaa fidaa kun deebi'ee dargaggoota Oromoof dubartoota Oromoo maqaa balleessa walumaa galatti nuti nama biyya tana keessa jiru ni beekna warreen waan akkanaa hojjetan hundi isaanii sakaraantota dubartootaaf gama dhiiraatiin illee dhiira qofaa miti kabadii qaban amma yaada amaddiina sirriitti hin deeggara. Yaani isaa sirriidha namni wanni inni kaasisa waan sirriiti wanni kun kan hojjetamuu danda'u badii dubartootaa fi dhiirti qaban isaan lameenuu sakaraan dubartoonni keenya kan nagaan deemanii dalagataa jiran hojii qaban obboleessa qaban mana obboleessaa galan mana firaa bira galan warreen waan akkana seenan yoo badiin kun hojjetamullee baalagootaaf baalagootaa waan kana dalaga yoo baalagoota ta'uu baatees nuti ol baafnee viidiyoo gubbaatti sheer goonee wal jalaa dabarsinee YouTube ittiin dalagatuudhaa fi itti gartee liivirra baafnee jara kana daranuu isaan saaxillee sagalee isaanii bilbilee dhageessisuun sirrii miti keessaan haa gorsinu akka itti dhiyaannuun wanni kun baduu qabaa aadaan kun aadaa fokkotaadha Oromoo keessatti wanni kun deddeebi'aa jira qaama dubartii gadhiisuun akka waan faashina ta'e akka waan daldala ta'e dargaggoonni keenya warreen kashalabboonni hojii hin qabne gartee hojii dhabileen maatii ifiitii fi mataa ifiitiif illee yiyyaanne waan kana godhaa jiranii wanni kun akka gorsaatti dargaggoonni waan akkanaa godhan yoo nama jiru ta'e akka bakka jiranitti tarkaanfii irratti fudhatanii gorsuu wanni kun waan sirriitiin waan fokkotaadha akkuma Oromottu akkuma namni kun bakka irraa dhalatu qaba bakka irraa dhufu qaba beekta waan amma ati namni biraa haarawa ta'uu fi danda'a namoonni biyya biraa jiran waan ati haasa'inu kanaaf haarawa garuu nuuf haarawa miti kun ni beekna haala biyya kanaa waan beeknuuf warreen waan kana hojjetu eenyu akka ta'e ni beekta ati immoo siif haarawa miti hoggaati akkatti raasoitu xiqqoo maaf raasoitu yaadu yusitti naara beekta ni beekta haala biyya kana keessa jiru dubartoonni wanni kun irra raawwatamus eenyu akka ta'e ni beekta keessaafuu namni biyya kana keessatti kan jiraatu akka naannoo tokko qubatu wajjin jiraata ani Kadiir yoon isa beekeen mana isaa wajjin gala malee akkanuma wajjin galuu hin danda'u kanaaf akkaataa wajjii itti mana keessa gallus akkaataa wal beeynuuni nama nuti beeynu yoo nurratti hojjetamus maatii biyya qabna rakkoo maatiitti uumama ni beeknaa biyya kana keessatti rakkoon asitti dhalate hanga biyyatti akka deemu ni beektan. Kanaafuu rakkoo waan kana jidduu jiru rakkoo gama lameen hin jirutu rakkoo guddaa kana uume uummata Oromoo guddaa kana maqaa balleessaa jechuudha.
ummata oromoo guddaa kana maqaa balleessuurraa immoo xiqqeessuudhaaf warreen akkanaa gorfamuudha qaban. Gorfamuu qaban dubartoonni keenyas kan amala sakaraanaa wajjin hariiroo qaban dhaabuu qaban. Dhiirti sakaraanni baay'ee jira isaan wajji shariika ta'uu qaban. Hojjaa haa hojjetanii kaayyoo biyyaa baaniif dagatanii sakaraanaa wajjin walitti saayibatanii gaafa suuraan isaanii gabbaan nama gaarii ta'anii nutti asitti ba'uun sirrii miti kun. Sakaraanni sakaraanaa irraa dheessu qaban. Dhiirti keenya hunda osoo hin taane sakaraanaatu jira. Warreen halkanii guyyaa qaamni isaanii hadoode sakaraanummaan halkanii guyyaa sakaraanii jiraatan. Kanaa wajjin gaafa hariiroo uumamtu isiitu if miidhe. Kanaa wajjin hariiroo godhachuun qabdu. Ammoo akkamma isaan har'a haasawanitti hoggaa ilaalu humnaan nutti seenee jiran. Mee dhugaa dubbachuudhaaf manni biyya tana keessatti hoggaa kireeffamu yoo kadir kireessi kadir irra namni kun gala mana kana keessa namoota baay'ee jiraatu. Humnaan itti seenan akkamitti wanni kun hojjetamuu danda'a? Akkamitti danda'a mana kana keessa nam tokko lama jiru shuggaa kana keessa nama baay'eetu jira. Humnaan seenanii gaafa isaan dubartii ijjisiisan namaa wajji jira. Isaantu bakka akkasii wal yaammatee waan waliin bahee. Isaantu bakka namni hin jirretti mana kireeffatee kophaa waan waliin qabuuf. Waan wajjin waan akkanaa duraan hojjechaa turaniif. Waan baalagee wajjin irra turan. Waan baalagee osoo wajjin hojjechaa turanii kophatti wal baafatanii bakka namni quban qabne wajjin jiran wal lolan. Erga wal lolan waan kana walirratti hojjetan. Malee kun dhiiras maqaa balleessu dubartiis maqaa balleessu ta'a. Gabaabumattuu asii yaada keetiif galatoomi. Waan akkanaa kana viidiyoo kana sheer godhuun hedduu hin barbaachisu. Numarraa haasawaa jira. Hin barbaachisu. Hin barbaachisu maaliif? Erga ta'ee wanni laal kadir wanni bal'isee kan adda baasee si kaasee viidiyooni wanni godhame maa godhama amtaan akka qalbeessatti wanni godhame dogongora dubartii qaama gadhiisuun dubartiin haadhaa obboleettiidha. Garuu wanni ta'e kun dubartoota maqaa balleessuu qabu. Dubartoota biyya Arabaa fa'aa jiran. Dubartoonni biyya Arabaa bara. Dubartoota kaayyoo qabu kan as taa'ee maatii isaanii biyyatti tajaajilu bara. Kan jireenya maatii isaanii jireenya isaanii jijjiiraa jiran. Hangas takka jajjaboo. Bultii ijaarratanii haadha manaa ta'anii abbaa haadha abaluu ta'anii yaamamanii jiraachaa jiran. Warreen waan akkanaa godhan kuni dubartootaas ta'e dargaggootaas ta'e warra kaayyoo fi akeeka biyyaa ba'eef dagateedha jechuu barbaadeeti. Haa ta'u immoo ergatee gorfamuu qaban malee liiv irratti ol baanee irraa haasawuu hin qabnu. Feesbuuka waan kanarra gadhiifame riippoortii godhaa guba dhugaa jirtu baasaa waan maa wal sobna. Hoggaa hunda dubartoota biyya Arabaa dargaggeessa biyya Arabaa jambar kaayyoo qaba dargaggeessi biyya kanaa kun. Sakaraanota nama hanga tokkootiif jecha maqaan baduun qabu. Dhiirti biyya kana dhiira qabsoo Oromoo keessatti gumaacha gahee qabsootiin jajjabooti ni beekna. Dubartiinis akkasi. Warreen gochi kun raawwatuuf irra raawwatamus iyyaalotaaf iyyaalota. Fooyya'uu qaban, if gorsuu qaban isaan mataan isaanii. Viidiyoon kun fakkeenya ta'uufi qaba. Bara 2015 keessa yoo ta'e dubartii ijoolleen ablee baangaa mormatti qabdee maallaqa buuseettu yaadattee turte. Harjii kanatti. Dubartii dubartii Harargee turte. Ijoolleen akkas goote ijoollee Arsiiti. Qorannee maal ta'an iyyaalatan isaan hundinuu. Iyyaalaaf jecha namaa waliin bu'uu hin qabnu jechuudha. Gorfachuu qabnaa jennee dhiifne. Arraas kunis baakgiraawundii isii yoo laalle rakkoon akkasiitu jira jechuudha. Kanaaf jecha dubartoonni keenya kan biyya Arabaa kaayyoo qaban fedhii isaanii dhiisanii dantaa fantaa isaanii dhiisanii haadha isaanii as ta'anii gargaaran abbaa isaanii gargaaran maqaan baduu hin qabu. Dubartoonni keenya kaayyoo qaban hojjetaa jiran jireenyaaf biyyaa ba'an waan dhaban diinagdee dhabaniiti biyyaa bahanii hojjetanii harkatu jira rakkoo biyya keenya keessa jiru. Dargaggoonni keenyas akkasuma warreen waan akkanaa hojjetan dargaggootaas ta'e shamarrootaas ta'e iyyaalaaf iyyaalota. Ammoo iyyaalli humnaan gaafa itti seenee akkas godhu dubartiin bakka dhalatte qabdi obboleessa qabdi yoo hin qabaanne ollaa san namaa jira hanga kun irratti raawwatamu hin dhiisu ture. Mana san keessa namaa wajji jira. Lola guddaa uumama ture silaa hanga irraatti. Akka reefu Ahmadiin jiru. Waan rakkoon isaan lameen jidduu jirtuuf dubbiin kun ukkaamamee hanga irraa taa'ee ittiin diinagdee irraa nyaataa ture jechuudha. Rileeshinshippii isaan waliin qabaachaa turaniitu ture. Santuu irratti eega wal dhaban kana walirra godhan malee kuni dogongora. Dogongora gama lachuutiin jiru. Dargaggoonni keenyas gorfamuu qaba. Dubartiinis gorfamuu qabdi. Badiirraa deemuu qabdi. Dubartiin teenya deemtee haa dalagattu akka dubartii kaanii. Maaf teessee sakaraana taati. Dhiirti keenyas deemee galatoomi yaada keetiif. Galatoomi qalbeessaa yaada keetiif. Inshaallah waan gaarii daayee jabaadhu. Irraan haasawinaa jechuun barbaade irra guddaa irraan haasawinaa sheeris hin godhina. Riippoortii godhaa feesbuukii sheer hin godhamtuu haa viidiyoon. Bilbiltaniis hin dubbisina intaloo akkas taates ilma akkas ta'es hin dubbisina. Keessaan dubbisaa gorsaa wanni achi gooti sirrii miti dogongora buusi jaanii. Okay. Oh hey amma mugeetin jaa nageetti mee nageetti naa bula. Hedduu takkaa mugee jira. Walitti deebina inshaallah nageetti mee. Nu hundaa rabbi nu haa qaceelchu. Nuufillee qaceelchee nullee haa qaceelchu. Dhageemaa miti. Akkasii inshaallah nageetti bula.
halkan gaarii baay baay isiniin jaa warri ilaangaa mana dhaggeeffattanis hedduuta kanaaf ulfaadha obboleeyyan kiyya amma maali gaa boo ofin deeme khalaas boo ofin deemaa nageetti boo ofin deeme yalla amma nageetti liif irraa hin ba'a nageetti amma siif hin dhufa Halo, halo halo. halo Assalamualaikum. waalaikum salaam Ganda, assalamualaikum. Akkami? waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh Yaanni ati ummanni haasaa ture yaanni ati asirra baatee haasa'uun dogongoraa miti. Dogongora jedhee yaaduun akka kiyyatti maaliif jennaan nama hundaafuu barnoota waan barnootaati jechuudha. Walaakin warri shamarranillee warri har'aa guyyaa har'aa baatii 8 turee baatii 6 turee baatii 5 turee har'a mucaan kun akkana na godhe mucaan kun akkana na godhe jedhu dhibbumaan dhibbatti dhugaa akka ta'e namni hunduu ni hubata jechuudha. Maaliif yoo jenne shamarran teenna akkuma inni reef jaalli keenya maqaa dha'utti turetti ummanni keenya shamarran teenna nama biyya gargaaru nama saba gargaaru nama Oromoof quuqama qabu nama warra gargaaru nama warra bira tareeyyuu biyyattii gargaaruu jechuudha warroonni dalagatan. Mee amma dhugaa yoo dubbanne shamarran si beeytu shamarran ganda keetii nama meeqa si bira gal nama meeqatu na bira taa'e odoo ati jetteeni gargaartee si gargaaramaa jira. Si jibbiti si nama badaa si gooti si nama hattuu si gooti si nama kadhattuu si gooti si nama isii nyaate si gooti isiin maal filatti hafa goofeeti isiin maal filatti isiin maal filatti bakka durri yoomtu bakka itti sakkaraantu bakka itti dhuytu kana barbaaddi malee shamarran irra ol bayanii dhibbumaan dhibbatti dhugaa yoo feetan dhibbumaan dhibbatti gara dhugaatii yoo deemtan warri har'a haasa'ee dhiirri teenna maqaa nama balleessite dhiirri Oromoo akkana jette jedhan shamarran meeqatu ganda isaanii isaan bira galaa jira shamarran meeqatu gandatti nama gargaaraa ture himataa ture beeyin nama badaa isa gooti nama yakkamaa isa gooti nama xureessaa isa gooti shamarran dalagattu ammallee seeran dalagataa jiru shamarran baatee galtu seeran bahaa jiru shamarran ofii mana kireeffattee dhiira waamtee waan biraatirra wallolanii ofii nama 5-6 ta'anii gaafa isii tuffate dhalaa biraa yoo kore akkamin narra korti jettee zeyta waliin nayxu meeqa argine ofii isaaniitiifu dhiira mee dhiisa dhiiratti hin deebina jechuudha dhibbumaan dhibbatti ati asirra baatee haasa'uun dogongoraa miti dogongorri warra dhibbumaan dhibbattu warri amma intala san odoo argitee ati maa akkana taatee siin jette hudduun tiyyaa maaltu si ga'ee siin jette maal intali tun gandan qabdu nama irraa dhalatte dhugama yoo feete nama ganda isii dhayatu hin qabdu intalli tun hin qabdu dhalaantu miliyeenatu jira miliyeen nama sani dhiyaachuun feetu nama sani erga waraabame argite bardhalaan lubbuu qabdu gizee takka yoo jiilte lammaffaan nyaatamtu bar gaafa qaama isii waraaban sun qaamni birqii miti ka wajji bulaa ture ummanni marti birqiidha meesitti birqiidha ati birqittiin laalta birqittiin laalta gaafa isii waraabame baatii jaaguutuu qaama kana gabbaafnee si mul'ifna moo jetteen jette qaamni yoo mul'ate maaltu rakkoo qaba mee maaltu rakkoo qaba yoo gabbaatee nama ofiititti himatte nama isitti aanutti himatte hin nyaatamti lammata deebite hin nyaatamtu ati waan gaarirra jirtaa waan nu barsiisu waan ilmaan Oromoo barsiisu warri ilmaan Oromooti miti kunni warra safuu cabse warra ilmaan Oromoo maqaa balleesse silaa gizee kana waan biraatirraa haasayan malee waan biraatirra warri gabbaasee viidiyoo argisiisu abbaa barbaadde as jala dhaabbatee ija yoo babaase warra yuutubee ittiin daldalatu ati amma yuutubeen qabdu quuqama ilmaan Oromoo qabdaa ilmaan Oromootiif quuqamta saba keetiif quuqamta hiriyoota keetiif quuqamta mucattiisaniif quuqamtee ol baatee haasoyti namni si jibba maaliif jibbamuun ga'e warra yuutubee sammaan jibbin warra yuutubee sammaan buusisiisin warra sheer wal jalaa godhu sammaan ittiin himin keessan bilbilanii kaarra isitti bilbiluu himan kanaaf
ilmaan Oromoo dhiirri sunis waan gaarii dalaydee odoo hin taane namni dachii kana balleesse namni ilmaan Oromoo maqaa balleesse dhalaa kaayyoon qabne dhalaa bakka baate of hubachuu hin dandeenye dhalaa karaa irra deemtu hin beeyne kanatu dhiira Oromootiif ilmaan Oromoo maqaa balleesse malee ilmaan Oromoo ammallee nagayaan jiranii nama quuqama sabaaf qabu nama quuqama biyyaaf qabu kanaaf galatoomi galata qabda ittuu deebi'i gaafa biraatu ilmaan Oromoo hubachiisi ilmaan Oromoo barsiisi kanatu barsiisee ilmaan Oromoo yakkarraa nama deebisa waan badarraa nama deebisa malee ilmaan Oromoo qalbii cabsuun nama dalagatu qalbii cabsuun dhalaa teenna tahaadhan nu ooltu ta obboleettiin nu ooltu ta dalagattee biyya gargaartu ta of jijjiireenna ofii mooyataa jirtu maqaan balleessinu dhalaa akkanaa tanaafi dhalaan akkanaa tunis irraaf baruu qabdi guyyaa tokko nyaatamee barate amma guyyaa tokko nyaatamtee gaafa lammataa bakka sanittiin dhiyaatta Barra yoo waan kana yoo irraa dubbachuu baatte booda ijoolleen ammas ittuma deebite akkanuma gooti akkuma gartee arra raasoyne kanatti yoo irraa haasoyne yeroo hunda geetee Oromoon dhalaan as gubbaa dhaabbattee Oromoon safuun qabdu maarreen qabdu dhiirtii Oromoo akkasi jechaa ooluun faayidaan qabu garuu wanni ani beeku biyya tanatti takka lamarraan beeka takka ta harji turte amma shan dura takka ta arraa tanaan harka malee ta biraan agarre maaliif Oromoon safuu qabdi durumarraa'u duraan waa'ee qabsoo malee namni waa'ee kanarraa quba qabu jiru eega Jawaar mana hidhaa seene kana namni waanuma taane seene ajandaa dhabe jechuudha ajandaan isaanii waanuma kanaati jechuudha silaa waan kana sheer godhuu baatanii waliif ergu baatanii abbaan ergasanii guusichi dhaamse waan kan irraan haasofnu jechuudha eega wanni kun yuutoob seenee bakka hunda waliin gahee biyya meeqa waliin gahee maarraa dubbattaa jechuunis hunda gongora yoo irraan dubbanne kabiraa dhufa ammaas sigaltee kanaafuu yaadni keetillee galatoomii bareedaadha inshallah hundaafuu gaafii takkasi gaafadhee irraa bu'a mee ayyee warri har'a mucattiin reef shamarranii maqaa shamarranii dhayxanii waraantanii jettu suni mucattiin takka deengadda Masrii keessatti qoricha dhuyde nama meeqatu fotoo kee maxxansee fotoo nama biraa maxxansee dhalaan fotoo nama hin beeyne nama Jarman jiru nama Awurooppaa jiru nama Suweedan jiru kana maxxansee an kanarraa du'ee qoricha dhugaa ol baatee Facebook irratti jechuudha qoricha dhugaa an kanarraa na qabe bar duraan muxxee jechuu namni ni saalfataa bar muxxema jechuu namni ni saalfataa bar irraa qabame jaaladhe mucaa kanarraa du'ee daa qororoksii dhuguu daa qororoksii miti qoricha dhuguu daa dhalaa meeqatu jedha kanniin man barsiisin kaateerra ol baatee dhalaan dogongoraa hin dogongortee dogongoruun qabdu sheer godhuun qabdan jedhaniif irraa haasayan kanniin maan haasayin irra kunniin abbarraan dhalanne kunniin Oromoo miti afaan Oromootiin ol bahee haasaa jira namni maaliif haasoyte jedhu dogongora guddaa qaba ilmaan Oromoo bakka jirutti gorsu bakka jirutti ol bayanii saaqilu ol bayanii irraa haasa'u lammata bakka sanitti hin deebitu siin jedha galatoomi galata guddaa qaba galatoomi ana geebbulaame rabbi sinaa